raayyaan ittisa biyyaa milishaan naannoo keenyatii fi qaamoleen nageenyaa hundi isaanii qindoominaan yeroo tokko ta'anii nageenya naannoo keenyaa tumsa nuuf taasisuudhaan ummata keenya wajjiniin tokko taanee cimnee itti hojjechaa jirrudha. Keessumattuu erga juntaan mootummaan waraana dhaabuudhaan ummanni naannoo sanii misoomatti akka galu akka qotatu akka facaafatu gargaarsa akka godhamuuf jedhamee mootummaan waraana dhaabuudhaaf labsee kaasee juntaan immoo waraana geggeessaa ture. Ummanni keenya fi caasaan nageenyaa keenya yoomiyyuu caalaa kan duraa caalaa cimee kan waliin hojjechaa jiru ta'uusaa ummanni keenya beekuutu isarra jiraata jechuudha. Haa ta'uutii sochiin diinaa kan ummanni fuuldura dhaabbachuudhaan caasaa fuuldura dhaabbachuudhaan yoomiyyuu caalaa kitimaa barbaachisu kan kaffalaa jiru yeroo ammaa kana ta'uusaa ummata keenyaaf kaasuu barbaannaa jechuudha. Juntaan kaleessa yeroo waa'ee shaneen qaxaramaadha baandadha kaleessas kan dhaabe TPLF humna kana humna Oromootiin cabsuudhaaf ijaarani har'as ergama juntaan raawwata yeroo jennu namni baay'een yeroo akka nageenyatti taasofnu siyaasa godhee kaleessa namni baay'eensaa mamaa ture shakkaa ture inni biroo immoo burjaaja'aa ture warri immoo kana beekan immoo sobanii haasa'aa turanii amma garuu juntaanii fi shaneen tokko ta'uudhaan naannoo keenya keessatti nageenya akka hin jiraan juntaa wajjin tokko ta'ee yeroo inni sochii godhuudha kan ammoo dhaabsisuudhaaf poolisiin naannoo keenya poolisiin caasaa nageenyaa federaala fi milishoota keenya wajjin tokko ta'uudhaan aarsaa lubbuu kitimaa dirqamni kun barbaachisu hundasaa kaffalee nageenyi ummata keenyaa akka inni mirkanaa'u yeroo itti taasisaa jirudha. Haa ta'uti garuu dhimmoonni tokko tokko juntaan olola geggeessuudhaan tokkoffaadha. Shaneen olola geggeessuudhaan tokkoffaadha. Humni kun humna ololaan maqaballeessiidhaan ummata kana keessatti yeroo hunda burjaajii uumuudhaan turanidha. Ammas caasaan nageenyaa akka waan hojiin ummata keessatti hojjetamu baay'een jirretti ummanni immoo akka waan rakkoo irra ga'eetti sabab sablammoonni akka buqqa'aa jiranitti sabab sablammootaaf deeggarsa akka gochaa hin jirretti warri olola geggeessan ololli kun olola bu'uura hin qabne soba ta'uusaa akka beekamuuf yoomiyyuu caalaa ummanni fi caasaan nageenyaa yeroon tokko ta'ee inni itti hojjetuu fi lubbuusaa itti dhabaa jiru yeroo ammaa kana ta'uusaa ummatas abdiitti godhee humna badii kana karaatti galchuuf yeroon tarkaaffiitti fudhatamaa jiru amma ta'uusaa ummanni keenya akka beeku garuu ololli karaa kanaan geggeeffamu soba ta'uusaa ummanni keenya akka inni hubatee akkuma kana duraa tumsa nu gochaa jiru tumsa sana akka inni itti fufu asumaan ummatni keenya akka hubatu barbaada. Inni biraa tarkaaffiin yeroo adda addaa fudhatamaa tureera. Caasaa kanaan tarkaanfiin diinarratti fudhatamaa ture. Baatiiwwan lamaan kan erga juntaan waraana banee yoo xiqqaate shaneen ergama isaa fudhatee naannoo keenya keessatti ummata dararuudhaaf caasaa mootummaa diiguudhaaf hojii hojjechuudhaaf socho'aa ture. Kana baraaruudhaaf tarkaanfii cimaan yeroon itti fudhatamaa jiru amma ta'uusaa kan ammoo caasaan nageenyaa yoomiyyuu caala juntaa fi shanee akkuma isaan tokko ta'an kaleessas tokko ta'uusaa waan beekuuf har'as humni kullachuu diina ummata kana namoota shororkeessaa ta'uusaa mootummaan labsisan qabatamaadhaan ummata keenya keessaa barbadeessuudhaaf yeroo sochii itti godhu ta'uusaa beekamuutu isaarra jiraataa jechuudha. Humni kun baatii lamaan kana keessatti yoo xiqqaate ummata jiraata ummata homaan beekne gahee siyaasaan qabne qonnaan bulaa barata ummata daldaalatee
hojii humnaa hojjetee jiraatu miidhaa adda addaa irra qaqqabsiise. Miidhaa lubbuudhaan ajjecha irratti raawwachuun, madeessuun, ukkaamsee dararuudhaan gosa adda addaa miidhaa irratti raawwate. Qabeenya uummata kana gubuudhaan, barbadeessuudhaan, saamuudhaan yoo xiqqaate miliyoona 2 ol kan tilmaamamu miidhaan qabeenya uummataatirra qaqqabeera. Kanaaf shaneen diina yoo jennu, juuntaadhaan tokko yoo jennu, mootummaan shororkeessadha jedhee yoo labsuuf yoo qabsoof, humni kun humna badii, humna saba addan baasne, uummata hunda dararu, uummata hunda irratti badii qaqqabsiisu ta'uusaa beekamee caasaan nageenyaa poolisiin Oromiyaa tarkaanfii fudhachaa jira. Uummanni keenyas kanaaf tumsa godha. Warroonni olola sobaa ololchanis kan ammoo olola sobaa ta'uusaa beekamuutu isarra jiraata jechuudha. Haala qabatamaa amma diinni irra jiru yoo laalle akkuma hundi keessan beektan juuntan mootummaan nageenya naannoo san yeroof waraana dhaabuu san irraa ka'ee naannolee adda addaa irratti waraana labsaa ture. Naannoo Affaar irratti, naannoo Amaara irratti waraana raabsaa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaatis caasaan nageenya keenya humni addaatii fi milishaan keenya deeggarsa godhaa ture. Haa ta'uutii garuu shaneen ergama wayyaan irraa fudhate kanaan naannoo kanarratti waraana geggeessaa ture. Waraana geggeessine saniin tarkaanfii fudhannee Oromiyaa keessatti nageenya akka jiraatu, uummanni akka hin buqqaan, uummanni akka hin banne, walitti bu'iinsa sabaa fi amantaa fiduudhaaf isaan deeman sun kan ta'e jechuudha. Haa ta'uutii tarkaanfii fudhatamee fi amma juuntan akka yaade san akka hin taane tarkaanfii amma fudhatameen deemee shaneenis biyya kanarratti TPLF wajjiniin yookiin juuntaa wajjin tokko ta'uusaa labsuu isaatiin yeroo ammaa kan abdii kutachuudhaan uummata jiraata irratti tarkaanfii fudhachuu jira. Uummata sabaan homaa waa tokko hin beekne bakka inni qotatutti, bakka mana isaatitti inni jirutti tarkaanfii irratti fudhachuun, ajjeesuun, saamuun, ukkaamsuun hojii shororkeessummaa isaa ammas darbee shaneen kan kana raawwachaa jiru ta'uusaa uummanni keenya beekutu isarraa jiraata jechuudha. Kaleessas juuntanii fi shaneen tokko yoo jennu har'aa ifatti ba'anii labsan kana uummanni hubate malee uumamuma shanee irraa yoo laaltan humna kana kaleessuma TPLF uumee ittiin Oromoo kolaasaa, ittiin Oromoo cabsaa kan ture homaa daantaa Oromoo kan hin qabne. Gochi nama godhus waa'ee qabsoo Oromoo kan agarsiisu takkallee akka hin taane. Poolisiin Oromiyaa dhaaba siyaasaa kamirraa bilisa ta'ee uummata kan nagaa isaa eeguudhaaf caasaa uumame, caasaa mootummaati. Heera mootummaa kan eegu. Qaama uummataaf filatame kamiifiyyuu kan tajaajila kennu. Humni kun diina godhee humna kan isa soo argee hin ajjeese, maatii isaa hin ajjeese, qabeenya isaa hin gubu. Milishaa keenya nageenya uummata naannoo isaa eegu qabeenya isaa barbaadeessa hin ajjeesa, hin buqqisa. Kaleessas ergamuma TPLF itti kennu hojjechaa turani har'as isuma hojjechaa. Kanaaf dargaggeessi osoo hin galiniif shanee akka waan qabsoo Oromootiif qabsaa'utti fudhatee wajjiniin deemu baay'ee dogoggoraa ta'uusaa. Humni kun humna tasuma waa'ee Oromoon qabaan. Kaleessa uummanni Oromoo jaarraa tokko falakkaadhaaf qabsoo geggeessaa ture. Qabsoo walqixxummaati, qabsoo bilisummaati hamma nuu galutti. Uummanni Oromoo biyya kana keessatti gahee isaa qooda isaa bahu, qooda isaa argachuu warra biraa wajjiniin hundumtuu akkaataa gahee isaatti akka jiraatuuf. Jijjiiramni dhufe sun riiformiin ta'e sun isa kana. Garuu immoo shaneen kana faallaa dhaabbachuun
har'arree ergamaa ta'uusaa baandaa ta'uusaa argisiisa. Har'arree bilisummaa fi walqixxummaa Oromootiif daantaa kan hin qabne ta'uusaa argisiisa. Kanaaf dargaggeessi kunis hubachuutu isarra jiraata. Maqaa Oromootiin Oromoo kan gurguru Oromoodhaaf kan hin yaanne ta'uu beekee laaluutu isarra jiraata. Uummannis burjaaja'uu keessaa bahuutu isarra jiraata. Waa'ee shanee irratti, waa'ee abaa irratti uummanni keenya burjaaja'uun isarra hin jiraatu. Akka Komishinii Poolisii Oromiyaatti uummata keenyaaf waa'ee nageenya irratti yoo ibsinu faayidaa uummata keenyatii fi heera biyyattii kanaa giddu galeessa godhanneen malee wantoota dhimma siyaasaa wajjin wal qabatu Komishiniin Poolisii Oromiyaa asirratti aangoo isaas miti kana uummataaf ibsuus dirqamas hin qabu. Dirqama kan qabu diina uummata kanaa kan ta'e uummanni beekee nageenya isaa kan jeequ hubatee isarratti akka qabsaa'u caasaa nageenya wajjiniin akka inni hojii hojjetu gochuuf. Shaneen kaleessa juuntaa wajjiniin tokko ta'ee uummata keenya dararaa, uummata keenya buqqisaa, qabsoo uummata kanaa duubatti deebisuuf yoo jennu baay'een namoota dhugaadha jedhanii fudhachuu irratti rakkatan. Har'a garuu tokko yeroo jedhan uummanni keenya sirriitti irraa baree qabsaa'utu isarra jiraata. Kanaaf ammallee burjaaja'uu keessaa bahee gara kuteenyaan uummanni keenya shaneen diina isaa ta'uu beekee qabsaa'utu isarra jiraata. Eenyu caalaa kan shaneen har'a buqqisaa jirtu Oromoodha. Eenyu caalaa kan ajjeesaa jirtu Oromoodha. Diinni diina caalu Oromoodhaaf shaneedhaa waliin jiru. Shanee fi juuntaa tokkoof tokko ta'uusaa beekee qabsaa'utu isarra jiraata. Namoonni tokko tokko shaneen juuntaa wajjin ta'uusaa hin deeggarraa, hin morminaa, juuntanii shaneen juuntatti galuusaa sirrii miti jedhee kan ibsu yeroo tokko tokko uummata bilisa ta'eef uummata jiraatadhaaf kaleessa akkasitti ilaalaa ture ta'uu danda'a. Garuu qaamoleen kun yeroo waan tokko ibsan baay'ee dogoggora natti fakkaata. Shaneen juuntaadhaan tokko ta'uun hin mormine jechuun maal jechuudha? Shaneen Oromoodhaaf qabsaa jechuudha. Kaleessa ergamaa miti. Kaleessa waan juuntan karoorsu miti an inni raawwatu. Qabsaa'onni Oromoo ta'an, beektonni Oromoo kan ta'an, namni Oromummaa qaban, namni sabboonummaa qaban kaleessa kan du'aa turan tokko dallaalummaa shaneetiin. Juuntan kaleessa yookiin TPLF kaleessa Oromoo keessatti nama Oromummaadhaaf qabsaa'u, nama jeenuun ta'ee Oromoodhaaf hojjetu carraan ishiin itti beektu salphaadha. Kan ishiin addaan itti baastee nama uummata kana saba kana fuulduratti ceesisuu danda'u ittiin kolaasaa turte shaneedhaan filteeti. Garuu maqaa abootti maxxansiteet dallaalummaa abootiin qalaa turte. Kaleessuma shaneen diina Oromooti. Har'a sanuu. Har'a uummata wanta mufachiisu komachiisu irreen qabu waan kalee dhoksaatti hojjeta san ifa godhanii kana diinummaa isaanii beeknee lachuu lafa kanarraa akka dhabaman uummanni kun qabsoo godhamu cimsee itti fufuutu isarra jiraata. Kana boodas namoonni karaa nagaatiin amma shanee keessatti garaagarummaan jiranutu fakkaata. Wal waraanuun, wal ajjeesuun, warri burjaaja'aniitti galan dhugaadhuma itti fakkaatee osoo hin galiniif namni shanee keessatti galu baay'ee sagantaa shanee beekee garamitti akka deemu beekee miti. Oromummaa dhangalaa yoo achi galee bahuu hin dandeessu. Coba dimokiraasii waan hin qabneef yoo baattarreessee ajjeesu. Har'a garuu juuntaadhaan tokko taane gaafa isaan jedhan ani kalee Oromoo fan qabsaa'uu dhufe malee juuntaa fi miti anan irratti qabsaa'uu kanaa fi kan jedhu sun har'a isaan gidduutti garaagarummaa jira, wal waraansatu jira, wal ajjeesutu jira. Kana booda karaa nageenyatiin namoonni dogoggoraan shaneetti galan, shanee wajjin deeman karaa nagaatti